Ashamaa kan jirtu daawwattoonni fi kabajamtoonni maatiiwwan chaanaalii koo baga nagaan deebitanii dhuftan isin jedha. Har'a wanti isinitti agarsiisu suuraa, viidiyoo, dokumentii fi audiyoo garaagaraa isin jalaatii badee akkamitti akka deeffachuuti dandeessanidha jechuudha. Dabalataanis immoo namoonni baay'een WhatsApp keessan irraati yoo daataa baakaappii gootanii hin qabdan ta'e fakkeenyaaf namni meeseejii garaagaraa isiniif ergee meeseejiin sun baay'ee tokko isin barbaachisa yoo ta'e salphaamatti jechuudha. Meeseejii jalaatii bade sana deebistanii argachuuti ni dandeessu jechuudha akka WhatsAppis. Kanaaf hedduu tokko itti gammadu jedheeti yaada. Hanga xumuraatti na waliin ta'uun daawwadhaa. Kanneen suuraa, viidiyoo fi wantoonni faayiloonni garaagaraa isin baay'ee isin fayyadan kan bilbila keessan irraati isin jalaatii badan salphaamatti deeffachuuti ni dandeessu isin jedha. Egaan haalli itti fayyadama isaatiis baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Aappii ajaa'iba ta'edha. Yeroo ammaa kana namoonni baay'een buufatanii itti fayyadamaatii jiru. Gara nama miiliyoona tokko oltu itti fayyadamaatii jira appilikeeshinii kana. Daawwattoota gabanumaan immoo wanti isinitti muutii barbaadu aappiin kun gosa lamatu jira jechuudha. Play Store irraa inni buufatan firiidha. Beeksisa garaagaraa ofirraa qaba. Akkasumas illee suuraa qulqulluu ta'e isiniif dhiisuu ni danda'a. Kanaaf piroosaa kan qarshiin bitamu abbaan doolaara 5 ni jira. Isa akkaataa isin tola gadi buufatanii bilbila keessan irraati salphaamatti itti fayyadamuuti dandeessan amman isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf birrii kaffaluun isin irraatiin barbaachisu sirriitti na hordofaa. Amma kunoo isinitti agarsiisa. Gara Google ni dhuftu akkana jettanii barreessitu jechuudha. Waan ofii yookiin immoo waan ofii.com jettanii barreessitu saniin booda Google irraa dhuftanii argachuuti ni dandeessu. Weebsaayitii kanarraati salphaatti appilikeeshinii barbaadan kamiiniyyuu buufachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf waan ofii jettanii qubee 6 qofaa barreessuudhaan Google irraa argachuu ni dandeessu. Jalqaba irratti isiniif dhufa. Isuma jalqaba irratti isiniif dhufu liinkii kana ni tuqxu. Kun akkuma agartanii akkaataa kanaan isiniif baasa. Bakka kanarra isiniif kaa'eeti jira jechuudha. Yoo jalqaba irratti argattan yoo jalqaba irratti isiniif ba'uuti dide immoo kunoo bakka kanarraati mallattoo sarchii jirti. Mallattoo sarchii kana keessa tuqxaniitu daataa jettanii itti barreessitu jechuudha. Akkaataa kanaan daataa jettanii yoo sarchii gootan qaxxitaa ammas jalqaba irratti isiniif fidaa jechuudha. Kanaaf karaa lama argachuuti ni dandeessu. Akka kana tuqxaniin egaa qaxxitaa isiniif baasa. Kanaaf akkaataa kanaan suuta jettanii akkaataa kanaan ol baastanii jechuudha. Dhumarraati daawunlood kan jettu kana al tokkootiif tuqnaan bilbila keessanitti gadi isiniif bu'aa jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Kanaaf egaa amma haala itti fayyadama isaatiin isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba roobantan bifa kanaatiin noo fi agrii isiniif fida. Kanaaf bakka kanarraatti agrii kan jettu ishee kana ni tuqxu. Achii booda kunoo akkuma agartanii gara steeppii kanaatti isin fida jechuudha. Bakka kanarratti egaa salphaatti faayiloota isin jalaatii badee deeffachuutii ni dandeessu. Fakkeenyaaf kan WhatsApp kanarraa yoo isiniif eegale kanarra al tokkootiif yoo tuqxanii haala kanaatiin hayyama isin gaafata. Kanaaf jala kanarraatti allow access kan jedhu ishee magariisaa kana ni tuqxu. Saniin booda use this folder kan jedhu tuquudhaan alloo hin jettu. Kun akkuma agartan egaa WhatsApp keessan irraati viidiyoo, audiyoo, dokumentii garaagaraa sarchii isiniif godha jechuudha. Kun akkuma agartan amma suuraa 88 viidiyoo 3 fi audiyoo 701 baaseetii jira jechuudha. Egaan kan baakaappii gootanis kan baakaappiin goones waluma keessa isiniif fide jechuudha. Kana agartanii suuraa gosa garaagaraa karaa WhatsApp isiniif ergame yookiin namaaf ergitanii turtanii kan isin jalaatii badee salphaatti bifa kanaatiin isiniif deebisa. Saniin booda itti fayyadamuutii dandeessu. Fakkeenyaaf egaa anamma addanuma keessaa suuraa tokko yoo hundeeffachuuti barbaade al tokkootiif kan tuqa jechuudha suuraa sanarra. Saniin booda gubbaa kanarraatti mallattoo seevii jirti. Ishee kanarra al tokkootiif tuquudhaan seevii nan godha gara bilbila kootitti naaf deebi'a jechuudha. Kanaaf kun akkuma agartanii complete jedheeti jira jechuudha. Haala kanaatiin bilbila keessanitti faayila isin jalaatii badee kan WhatsAppiin ni deebistu, kan viidiyoollee haaluma kanaatiin dalaga jechuudha. Waan wal caalu waan addaa hin qabu. Hedduu tokko salphaadha jechuudha itti fayyadamni isaa. Akkuma agartanii audiyoo keessa yoo seentan, viidiyoo keessa yoo seentan akkaataa tokkoon dalagaa jechuudha. Okay. Amma immoo gara boodaatti deebi'ee suuraaf viidiyoo faayil manaajerii keessaatiin jalaa badee akkamitti akka deeffannu isinitti agarsiisa. Jalqaba appilikeeshinii kana keessa yeroo seentanii bifa kanaatiin isiniif fida. Saniin booda bakka kanarratti fakkeenyaaf footoo jedha. Iddoo kanarratti immoo viidiyoo jedha. Kan fedha keessan ta'e ni seentu jechuudha. Footoo kan jedhu kana keessa yoo seene akkuma agartan suuraalee garaagaraa iskaanii godha jechuudha. Amma iskaanii godhutti in obsitu jala kanarraatti iskaanii godheetu faayila amma barbaadee argate isiniif fida jechuudha. Kanaaf obsitanii eegdanii suuraa isin jalaatii bade kan isin barbaachisu keessaa filachuudhaan gara bilbila keessanitti deebifachuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma agartan faayila 2000 ol deebiseeti jira. Paawusiin godhe malee kana caalaa deemaa ture jechuudha. Kanaaf suuraan barbaadu keessaatii akkaataa kanaan raayitiitti goggochuudhaan jechuudha. Kan hin barbaadurraa gubbaa kanarraa mallattoo seevii jirti. Ishee kana tuquudhaan salphaatti gara bilbila kootitti seevii godhachuu ni danda'a. Egaan piroosaa warri fayyadamtan kun akkuma agartanii qarshii isiniin gaafatu jechuudha. Warri firii fayyadamtan garuu hanga doolaara 5 kun iddoo kanarraa isin gaafata jechuudha. Kanaaf isaan isiniif kaa'ee piroosaa fayyadamaa
qarshii isin gaafatu beeksa tokkollee hin qabu jechuudha. Hedduu tokkotti gammaddu. Kana fakkaata ture egaa wanti har'a isiniif qabadheetti dhufee akkasitti gammaddan 100% itti amana. Viidiyoolee akkanumatti seevii godhattu jechuudha. Kanaan dura isin jalaatii bade iskaanii gochuu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Obsitanii bukkee teessanii daqiiqaa tokko yookiin daqiiqaa lama akka obsitaniin dookumentii audiyoo suuraa wantoota garaagaraa isiniif fida jechuudha. Akkuma agartan dookumentii illee kan kanaan duratti fayyadamaa ture iddoo kanarraati naaf tarreesseeti jira jechuudha. Seevii godhachuu danda'a jechuudha. Kanan barbaadu keessaa filachuudhaan gubbaa kanarraa seevii kan jettu tuquu qofaatu narraati eegama jechuudha. Yeroo hundumaa yeroo faayila deeffachuu barbaadan yeroo kamitti jechuudha. Kana fakkaatu ture egaa akka inni siin tolee abdiin qaba. Egaan piroosaa qarshiin bitamu $5 kan ture tolaan firii vaayirasii irraa natsaa kan ta'een isin qo'aati jira. Seenaatti daawunloodii godhadhaa. Kan isinirraa eegamu waanofi.com jettanii sarchii gochuu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Google irraati. Kunoo bifa kanaatiin jechuudha. Waanofi jettanii yoo sarchii gootan argachuu ni dandeenya. Yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaa isin jechaa. Bye bye.